first of all jalqaba walgahii advocacy fixeetiin hin bahee jedhe. Walgahii kanarratti gaafii adda addaa gaafatamee yaada kan addatti illee bilbiltanii naaf gaafattanii naafirree barreessitanii so especially waa'ee amma hiiringii kaleerraa xinnoo dubbadhee jedha jechuudha. Jalqabarraa hoo dhugaa dubbannee jedhee I try to speak haga danda'u dhugaa dubbachuu yaadan qaba yaala yeroo baay'ee matammaan hiiringii suniyyuu ta'uuniyyuu gaara ture. Gaaffilee nu gaafatne sadi gaafanne tokko xalayaa lammata hiiringi sadaffaa waan biraati. So waan biraati kanneen keessaa ta'ee jedhee garuu yaadatti nu taate kaanan isiniin jedhe nama Oromoo bira dhaabbate hunda mootummaa Ameerikas ta'e warroota adda addaa naaftanyooleen kan mootummaa bira dhaabbatan namni gariin kan jibbiinsa Oromoo irraa qabanii nama nu bira dhaabbate akka ibiddaa qubani. Hoo yaadatte taatan maal isiniin jedhee dubbadhee jira yeroo asiin dura ji'a lamaa sadiin dura jechuudha ji'a lamaan dura wanti namoonni nu bira dhaabbatanii publicly as bahanii uummata afutti as bahanii konsikwensii guddaa qaban. Konsikwensii guddaa maal jechuun ni fakkaate. Nam tokko dhugaa harkaa qabna. Addunyaan nu argaa jirti. Nuti dubbachuu nu barbaachisu. Garuu nama dhugaa san bira dhaabbatu sistema nuti ilaalaa qabsoon nu godhaa jirru dhugaa dubbanne xiqqoof duba baheen jedha. Anaa fi isinii warroo nama na daawwataa jirtanii nama 269 warra biyya kana keessa waggaa 20-30 turre gariin keenya haarawaa gariin keenya hojii lama dalagnaa ijoollee daa'imman guddisnaa iskuula deemnaa wanna qabnuun xaaraa jirra godhaa jirra. Namni nu lolaa jiru namaa miti. Sistemaa wal lolaa jirra. Sistemni kun mallaqa unlimited qaba. Mallaqaa fi qarqaarsaa fi mootummaa qaba. Naafxanyoota waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 Ameerikaa keessa turte tokkummaa irratti hin galanii wanni jarri irraa galte diinummaa jibbiinsa Oromummaa irratti kanneen wal qarqaaranii warra kanaan dhiibbaa godhatu jira. So sistema kana tasuma dalagaa harkan tokkootiin jijjiirree irra oolla. Ka qara akka seexaanatti nu himani. Ka qara uummata Oromoo jechuun seexaana, uummata Oromoo jechuun uummata hamaa, uummata raadikaala, uummata musliima qofa, uummata biisan diigu jedhanii waggaa meeqa irratti xaaranii anaaf isini harkan tokkoon jijjiirra jechuun yookiin waggaa tokkoon jijjiirra jechuun sun of soba. Garuu miilaala hangam akka dhufnee jenne. So sistema wajjin lolaa jirra. Sistemni kun yeroo gaafataa, mallaqa gaafataa, humna gaafataa, persistency halkanii guyyaa gaafata jechuudha. Murannoo gaafataa, du'iinsa dhiiga gaafatee jira sistema kana jechuuti. So hiiringii kana kan waan nuti godhee jedhe. Sababaan isaa walaaltanii sab-saheeraa jedha. Sab-saheeraa sababaa an waan kanarraa bal'isee xiqqoo dubbadhuu fi komantii jallee agartanii jirtanii komantii nama garii ammoo halaaluma taa'ee waan tokko beektanii yaadatti kennuun very simpleedha. Garuu keessa teettee karaa keessa deemee karaa kamiin as dhufe jetteetiin understanding godhuu qabdan. So walumaa kanniinuma ilaaleetii isinii haa galuu barbaada. Wanni ta'ee maaf akka ta'ee asii achi immoo maal ta'uuf deema kan jedhudha isinii haa galuu waan barbaaduuf nama hubattaniif jechaaf isinitti himaa jira. So jalqabee jedhee so anyway dilute godhuu fi sab-saheeran Afrikaa irratti dubbatamee jira. Hiiringis irratti yoo agartan keessummoota beektota jedhanii nam sadi fidan. Nam sadi keessa nam tokko mucaa gaaf duraan nu fidne jechuudha. Maqaa namaallee dha'uun barbaanne mucaa jara sadiin keessaa the most important influential mootummaa amma jiru wajjin qabu isa. Inni ammoo waan dubbate agartanii jirtan. Openly maal jedhee dubbatee waa qabxii sadii dubbate tokkoffaa jedhisi galee mootummaan Ameerikaan clearly too fast and too soon namicha kan celebrate godhuun dogongora akka ta'e dhukkuba covidiin fayyadameeti mootummaan opposition party namoota akkanaa akka miidhaa jiru. Tuulii warra dur isaan dura itti fayyadame san daddafee fudhatee itti fayyadamu
Anyway, I don't know. Beektonni kasadii ani yaaman otoo an dubbadhe akkasitti dubbachuu hin danda'u. Akka gaarii dubbatan. San jechuun maal isinitti fakkaate? Ekspertoonni ka waa'ee Oromoo fi yookiin Itoophiyaa irraa hidhannoo hin qabne ilaalcha akkanaa kennan jechuudha. Miidiyaatu achi jira, mootummaa Ameerikaatu achi jira, warroota achi jiru qofa osoo hin ta'in kan daawwataa jiru. It is extremely importantidha. Akkuma agartanii gaaffiin achi keessatti gaafatame waa'ee Itoophiyaa irraa baay'ee xiqqaadha. Is purposely itti dhufee jedhee namoota keessaa akka gaafate jedhama fakkeenyaaf. Anyway, dhageeffattanii jirta isin hundinuu. Wanneen asirratti dhufee isin dubbachuu fi eessaaf akka dhufee beektonni sunniin ammoo maal jettee tokkittiin isarra dhaabatteetiin muummichi kun karaa sirriirra jira kan jedhe tokko hin jiru. Akkasumas ammoo wanni kun dhiibbaa guddaadhaan akka as dhufe akka beektanii fi kan nuti wal lolaa jirruu fi nama tokko ta'e sistema waan ta'eef akka beektanii especially qabxii kiyya kaa filannoo irratti ka duratti tuqeesni jedhee walitti fidee jedhee kana beektaniitiin torbaan shanan dhufu kana ila torbaan shanan dhufu kana keessatti carraa warqii daayimandii carraa guddaa qabna. Naannoo keessanitti koongiresii keessanittiin haasa'u hojii gaarii godhaa jirtan. Garuu akkumaan duratti jedhee sistemaan wal lolaa jirra. Sistemaan doolaara 500 doolaara miliyoona ta'anii fi biliyoonaan qaban warri. Sirna gabroonfataa akka akkuma waggaa 100 ta'e halkan tokko waggaa tokkoon jijjiirraan is very difficult. Kana beektaniitiin nama hin laalinaa, ollaa hin laalinaa, hiriyyaa yookiin nama biraa yaalinaa ofii keessanii dalagaa kiyya jettaniitiin torbaan shanan kana keessatti koongiresii keessa wajjin akka dalagdan isinitti himee jira. Kan isinitti himaa jiruuf ana qofa otoo hin ta'in warroota walii dalagnu warruma mootummaarra jiranii maal godhuu qabnaa jechoota fakkeenyaaf koongiresiin tokko kan inni dubbate hiriyyaa kiyyallee ka biyyallee wajji deemnee jennee keessumis dubbate ka komantiillee irratti barreessee jechuudha. Keessumis dubbatee yoo laaltanii maal jedha akka ilaalcha kiyyatti jedhe namtichi kuni uummata Itoophiyaa tokkummaa sabaaf sablammii ol kataa tokkummaa Itoophiyaa irra ijaara jedhe. Akka the keyword is in my view ilaalcha kiyyatti jedhe. Isa godhaa jiraa miti ilaalcha kiyyatti godhaa jira jedhe. Namichi kuni anyway advocacy keessatti marii keenya advocacy ka fidne kanarratti exactly maaf akka inni akkana jedhee akka inni akkana jedhuuf deemaa jiru ka beennu kunniin marti irratti bal'inaan haasofnee jirra. So warroonni as keessa jirtanii advocacy keenya keessatti kottaa hirmaadha. Eenyutu hanga dandeenyu haga beeknu intelligencii qabnu kana isiniif himnee jenna. Carraa biraallee ka dhufaa jirutu jira. Sanillee kirbaannaa akka itti goonutu jira. Akkuma beektanii asirratti nama gaarii fi keessattuu Oromoon asirratti na daawwattanii ka beekuu qabdanii diinni keenya isinii ol na jala deema. Wannaan godhu namaan dubbisu warraan waan ani godhaa jiru akkanatti maayikirooskoopiin gadi bu'anii waan laalaniif gariin akka fedhii kiyyaa dubbachuu dhabuu malaa garuu warra beetu gone keessatti hanga danda'e information nin kennaa kanaafuu akka itti hirmaadhaa baay'ee advocacy keenya irratti barbaachisaadha. Torbaan shanan kuni akkamitti akka isinii himuun beeku it is extremely important. It is extremely important. Ila ilaala bineensa bineensi dabre moo bineensa sareen dabre dutti jedhan. I don't know. Anyway, point jechuu barbaadee jedhee uffata mammaa kan jalaa badee akka nun dabarre carraan kun. Wanni akka biyya alaa kanatti maal godhuu dandeettan yaa obboleeyyan kiyya wanti nu godhuu dandeenyu uummata Oromoodhaaf sagalee ta'uudha. Yeroo gabaabaa kana keessatti wanti balaan wanti martiin yeroo gabaabaa kana keessatti ta'eetiin isin ammoo iyyiinsa hiriira gaarii godhamaa jira. Waan gaariitu deemaa jira nama gammachiisa. Garuu jijjiiramni teessoo teebilii irratti dhufee jira. Jijjiirama kanarratti ammoo hirmaannaan keessan mootummaa keessa wajjin extremely importantidha. Hangam akka irra deebi'ee isiniif galuun beeku isinii gala jedhee abdiin qaba. Tuurii baay'ee deemee jira. Carraa argadheetiin tireeningii advokasiin kennine. Advokasiin isin hundinuu hin beektanii wanti guddaan
hiriyyaa baafachuudha, waliin dubbachuudha. Kana akkanaaf gootan abdiin qaba. Walumaa galatti gabaabinatti waa'ee hiringii irratti excellentidha. Garuu ilaala wanni tokko irratti fookas zuumiin gootanii fookas gootan sanuma qofa fakkaatee jedha. Beektonni affeeraman hundi jiraatiyyuu akka namichi kun karaarraa bahee dubbatanii jira jechuudha. Warroota kanneen gadiin piraayiveetii tokkoof tokkotti illee warra waliin haasa'aa turre jechuudha. Anyway, ka hiiringii hangas jedheetiin maybe gaaf biraa walgahii biraa irratti akka gaafiif deebiititti otoo waliin haasofnee naan gammadaa isiniin jedha. Kara militarii eedittiin dabree jedha. Sunillee torbaanuma kana keessa yoo agartan taate imbaasiin Itoophiyaa akka jiru wantoota garii beekaman barreessine by the way naa hubadha sanillee. Imbaasiin Itoophiyaa kan jiru difeensiidhaaf jedhee dhukkuba koronaatii jedhee mootummaa Itoophiyaatiif waa kennee jira agartanii jirtan. Sanillee wanni isin beekuu qabdan wannoon hadhi isin agartan ka Ameerikaan gootu wanni waggaa dabre murteeffamee jedhe. Bara 2018 dhumarraatii 19 jalqaba irratti murteeffamee jedhe. So akka tasaa ta'ee coincide ta'eetiin yeroo kana keessatti gadi bahee jedhe. Suniyyuu waan nu gammachiisee miti dhiibbaa itti dhiibutu jira. Garuu wanni isin haa beektanii barbaaddaniif kuni wanna waggaa tokkoof oli murteeffameetu amma diliivar ta'aa jira. Dhiibbaan irra jira sanillee jechuu barbaadeetii fi garuu waan dur darbee seera Ameerikaa keessatti wanna koongirasiin difeensii fi biraanchii hedduutu jira. Wanna murteessee piroosesii hedduu keessa waan deemuuf amma dhaqqabee agaraa jirtu jechuudha. Qabxii sadaffaa irratti xiqqoo tuttuqee jira. Karaa nu afoo jiru karaa lama si galee karaa bareedallee karaa fokkate. Karaa bareeda kan hin jedhuu fi qabsoo kana akka nama qabsoon kun maatiirraa nutti dhuftetti akka nama qabsoo kana hifatee qabsoo kana nuti baduu wayya malee qabsoo kana fixuu qabna. Gabrummaa amma booda ijoolleetti hin guddisnu. Karaa sanii noo laallee jedhu ni gammachiisa. Karaa kaan noo laallee jennu ammoo qabsoon kun ammallee mootummaa hattuudhaan waan gaggeeffamaa jirtuuf namaaf sodaa fi naatoo waan hin qabnee fi keessattuu wiikendii ayyaana kanarratti waan guddaa waan ta'a jennee konsernii waan guddaa qabuu fi torbaan dabree walaaltan amma warra human rights ta'ee Amnesty Internationalis ta'ee State Departmentii hundi jiraatu quba qabdi. Ijji jaraa kanarratti fokas gootee jirti. Mootummaan kun akka waa hin goone dhiibbaa guddaatti godhaa jirti. Haa ta'u malee aan ammallee nama keenyaan isinillee of eegaa rabbi isinaa eeguu rabbi isinii kadhannaa. Itti himnee jirra biyya isin keessatti seera konstituushinii Itoophiyaatiin namni hiriyaan ofii ayyaaneffachuu danda'a. Mootummaan kun akka ayyaaneffamne ammoo karaa mara cufee ayyaana ofii irratti eeggaddama torbee kana keessatti namni miiliyoonaan bahee ayyaaneffatee ka Oromoo bira yogguu ga'u kana baajii baasanii baajii kana nama OPDO qofa warra ofii qofaatti kennaniitiin ayyaana kana haftutti jiranii. Anyway, warri addunyaallee quba qabdi. Nuti illee itti himnee jirra quba qabdi garuu nama kennaanii mirga qabdanii ayyaana kana ayyaana keessanii akkasumas ammoo hiriirallee bahuun konstituushina Itoophiyaa keessatti hayyamaadha itti himnee jirra akka hayyamee jedhu jechuudha. Marattuu of eeggadhaa warroota dhimma kana ilaalu hundattuu quba qabanii hanga mootummaa Ameerikaan bahuttiyyu wanna amma mootummichi kun godhuuf deemaa jiru irratti kanarratti jechuudha. Nutillee gurra keennaaf ija keenya bannee jirra isinillee sani naa beeka. Kaan dhumarratti qabxiin qabu so torbee kamisa every other kamisa jechuudha. Treeningii yookiin haasaa adda addaa ni goona. Kanarratti I hope itti hirmaataa jirtan ilaa qabsoon kennaan yeroo baay'ee dubbachuu yaalaa qabna. Feesbuukiin meeshaa Feesbuukii fi miidiyaan meeshaa waraanaa ka ammayyaati. Haa ta'u malee haasaa keenya as keessaa fuuneetiin xiqqoo achiisuu qabna. Haasaan keenya haasaa bira dabree akshin ta'uu qaba. As Ameerikaa teetteetiin qabuun ati dhokaasaa jirtu hin jirtu. Akkasuma jedhu si galee wanna itti fudhatiin ana jala.
garuu wanna dandeenyu beektan nama ilma namaa yeroo baay'ee kan rakkisu ka godhu irratti osoo hin ta'in kan goone irratti mataan dhukkubaan kan goone irratti umrii keessatti ta'e ka gootuun qofa irratti yoo foqos naa gootan torbaan shan yeroo gabaabaadhaaf mootummaa kana keessa naa godha imeelii reejistar godha. Kanneen jedha hedduu akka information argattan barbaada. Information is everything. Beekumsi ka dhufuun information walitti himne qofa. Register ta'a, member ta'a, nullee nu qarqaara, isin qarqaara, uummata Oromoo qarqaara. Biyya keessatti amma oduu hedduun qabaan nama waa hedduun qaba. Si galee wanna yeroo marayyuu dhufeeti jiru asirra eegasanii haasa'u yoo ta'u yeroo kam dalaga. Kanaaf isin jalaa badaa malee jibbiinsa guddaallee qabaadhee otoo hin ta'in jaala miidiyaallee guddaallee hin qabu akkuma agartanii garuu dirqaman dhufuun nan beeka gaaffii keessan deebisuu nan fe'a informal haasaa ijoollee wajjin godhuu nan yaala. Garuu isin haasaan kiyya keessanii himu jedhu please rabbi sodaadhaatiin haasaa kanaa fuudhaatiin hojiirra oolchaa. Asir lallabaa oolee gootummaan keenya beekumsi keenya asuma irratti akka ta'u taate gadi hin geenyu. Dalagaa irratti foddoqa harka 99 kan rabbi beeku dubara dalagama dalagaan harka tokko qofatu as odeessuuf dhufa. Sanii walitti qabatee qabxii namaarra akka katabadhee jedhee waa'ee konveeshina kennaa jechuudha. Duraan dursee warroonni konveeshina sana irratti akka keessumatti hirmaattan warroonni keessummoota nu keessummeessan weellistoonni teenya akka artistii yaannee ifa manaa gataa ijoollee afurtu Nasruulee afurtu amartii yaannee Nasruu fi hawwi shamara afran tana kan konveeshina isa waamtu nu gootanii karratti hirmaattanii otoo qophiin baay'een jiru kan hirmaattanii hedduu galatooma. Ka ofiin beekee rafee homaa gochuu hin dandeenyu keessummoota karaa almost faranjii wajjin karaa 40 irratti hirmaatee jedhee akkuma isiniin jenne walgahiisa irraa wanti walgahiisan hatattamaan barbaachisee fi akkuma beektan sanbata kanarraa jalqabee mootummaan hin jiru qabxiin nu baasaa jiru roodmaappiin nu baasaa jiru ofumaa keenya akka ollaatti qabatu hin ta'in yaada keessan keessaa fuunee beeksota mararraa fuunee walitti wanna naachuraal orgaanikii ta'e tokko finneetiin tokkoffaa isiniif illee dhiyeessnee akka walgahii ta'an irratti itti ilaatanii yaadatti kennitanii illee hin ta'a. Lammaffaa inni guddichi ammoo mootummaa addunyaa hojjaasaa jirra yaada kana dhiyeessuu qabna. Mootummaan abiyyi nuun ta'uu qofa otoo hin ta'in waan nuu ta'u irratti fokkatu barbaadan isin galee dalagaan guddaan amma kanarratti godhaa jiru kan meebii miidiyaa irraa na dhabuuf deemtanii na dhabaa jirtanillee haasaan keenya lafa qabatuu qaba. Haasaan keenya mi'aa otoo hin ta'in dhugaa ta'uu qaba. Dhugaaf bakki nu ijjannuu fi bakki nu xaanu tokko ta'uu qaba. Leencummaa faarsinee tokko arrabsinee tokko iyyinee otoo hin ta'in lafa qabatee akkas ta'ee waan amanuu fi konveeshina isa irratti waa hedduutu nuuf keessaa argamee jedhee yaada hedduu nootii hedduutu viidiyoo hedduu fudhannee jirra. Walgahiin sun ammoo akkuma agartanii warra Oromoo Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in warra mootummaa Ameerikaa kana keessa namticha achirraa affeerameyyuu walgahii isa irra waan dhufee fi kar tokkoon kan affeeramee jedhee dhageettii guddaa argateetiin akka haasaa hedduu uume isinillee quba qabdanii. Ani wanni isin jalaa takka takkee naaf mijaa'uu dhabuu fi because dalagaan keenya lafa qabatuu qaba. Dalagaan keenya lafa qabatuu qaba. Beektonni Oromoo hedduudha kumaatamaan jirti warroota carraatu ta'eetiin as dhufnee jenne malee beektonni olii kumaatamaan jirti beektonni Oromoo kan qabdu. Kanaafuu yaada keessanii warroonni fedhii qabdanii warroonni yeroo qabdanii warroonni beekumsa qabdanii karaa ijaaramiinsaa irra godhaa jiru kanarratti na gaafadhaa. Naaf barreessaa nama isin wal quunnamsiisee jira beektota hedduutu irra dalagaa jirra wanna qabsoo kana ayanoon ani baay'een gammadaa because bilisummaan teenya tasuma of duuba deebi'uu hin dandeettu hin deebitullee gara kaayeen ammoo warri wal lolaa jirruun sistema ta'uu akkanaa beektan barbaada. Sistema irratti ammoo hojii keessan nama 620 fituna ilaalaa jira hojii keenyaaf keessan barbaachisee jira jechuudha bakka kanarratti. Viidiyoo kee sheer godhuu bareeda gareetoomaa garuu viidiyoo alatti dalagaa keenya dalaguu qabna. Gargarii ammoo adeemsa kiyya hin agartan ta'a wannan baduuf amallee rakka deebi'ee ka dubbadhuu fi
it is just because dalagama waan ta'eef malee ammatti dhibbaan dhibbatti kan hin dalagaa jiru kan irratti xiyyeeffadhee kan hirriba na dhabsiisee kan itti haasahaa jiru warra mootummaa Ameerikaas ta'ee warra mootummaa Yuurooppis ta'ee warra biyyas ta'ee haasaa hedduu qabna. Gaaffilee biraa irratti maybe isin deebi'ee jedha ammaa fi irreechaan illee warra biyyaatiin baga isin gahee jira yoo dubbadhe asit deebi'uu baadhee irreecha nagaa isin haa godhu. Akkanatti yoo dubbadhee jedhu keessan ammoo akka gaheen kiyya gahee jechaaf otoo hin ta'in akka ollaatitti illee warroota dhimma kana waa godhuu danda'an kan jennu ija jaraa himnee itti himnee jirra. Miidiyaatti illee himnee jirra. Nama takka madaa'uu fi nama takka hidhamuu fi nama tokko du'uuf deemu mootummaa kanaaf kana qofatu akka itti gaafatamu ayyaana keenya irratti nu jeeqaa akka jiran sana ifa goonee jirra. I think kanuma komantii keessan akka gaarii gaaffiin argu so komantii yoo naa barreessitanii waa'ee okay so komantii nam tokkoon argee waa'ee I think bal'innaan isiniif deebiseera natti fakkaata.